Galate famada amma barabarate galate famada amma barabarate moti daati amma barabarat moti daati gannini fayyite jirti hospitaala baateetti qaataa jechuun ni dhageechuudha kabajamtoota hordoftoota kanaaf anis waaqa galateeffachaa fi jiraa jechuudha ha nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kee galata waaqaa ta'uu hundi keessanuu lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu egaa ganni baatee jirti hospitaala keessaa kan jedhamu dhageetiin jirachuudha garuu wanti baay'ee jedhameera mammaaksi tokko isinitti himamee dullattiitu jedhani dullattii moo dullootadha isheetu bowwaatti kufee jedhan bowwaatti yeroo kuftuu inni kaani danqaraa baateetti fiiga kaasuudha horii dhamtiira horii lafaannaa kaasanii danqaraa guguddaa jala kaanii kaasu inni kaan immoo albee yookaan haaduu itti baateetti fiigachuudha yoo deemaartite dafee shat gochuudhaaf maayitti reesheen immoo bagan kufee kan danqaraa dhallafaana kaasuu fiiguu fi kan qaleena nyaachuu fi natti fiigu addan baafadhe jettee jedhama kanaafuu ganniinis amma gaafa fayyitee as deebitu adda baafatte jechuudha namoota dhukkubsachuu ishii gammadanii tokko lammata immoo akka isheen hin gargaaramneef illee fuuldura dhaabbatanii fi warreen isheedhaa gaddanii isheedhaa bu'anii adda baafatte jechuudha normaalidha jedhama jechuudha rakka fira qabdaanna namicha fira qabdaanna rakkadhee nagarreedhaan namni gaafa rakkatu firaa falagaa addaan baafata fira sadhiigaa qofa miti eenyu natti aanaa eenyu natti aanu eenyu na gargaara eenyu na hin gargaaru namni gaafa rakkatu baraa jechuudha kanaafuu nama baruudhaan waa'ee namaa baruudhaaf itti dirqama rakkina keessa darbuu qabda kanaaf ganni ammaallee maqaan baay'een irra kaa'ame dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'eetu jedhameeni tokkoffaa suuqiin ishii waan gubateef maallaqa mana sanaallee kaffaluu fi diraama 50,000 gaafatamtee warri jedhe jira kanafaa kaffaluu fi inni kaan immoo diraamaa walii galamee hojjetamedha itti waraqaa hojjechiifachuufidha malee wanti dhukkubsatte hin jiru inni kaan immoo bakka waan nama jibbisiisaa kan maqaa irra kakkaa'ee jira isa kaan immoo anu jedhu afaan koo keessaa danda'een ba'u dhugaan siniin jedhan inni kaan immoo kan jedhame aniyyuu danda'een jedhu sanamni jedhee jechuudha kana hundumaatu jedhameeni garuu ganamni siinaa jedhu malee ati keessa kee obbeeki yeroo baay'ee immoo namni jabaanii namni kaayyoo qabuu fi namni iddoo guddaan ga'a jedhee tattaafatu wal'aansoo baay'ee qabaa diina baay'eellee qabaa gufuu baay'eellee qabaa jechuudha ganniini joordaanuma sanaatti Dubaay dhufuun ishii dogoggora guddaadha natti fakkaata Dubaay dhaquun qabdu natti fakkaata laali biyyi tokko namaa ta'a biyyi tokko namaan ta'u laal amma jireenyi mootoo laaltanii jireenyi mana tokko bashbash irraa hafaadha mana isaanii keessaa maaninni raabaa foorii BAT jira tokko immoo taaksii waa ittiin deemu dhabe gidduutti lafa deemaa inni tokko Finfinnee magaala guddaa Finfinnee keessa jechuudha bakki Finfinnee keessa baay'ee wal caala bakkeewwan garaagaraa iyyuu nikaan boolee seentarii irra jiraata kireeffatee kuma 100 kaffalee saa'oluu kaffalee apartaamaa jiraata inni kaan majjii dhumni isaa jechuudha qorqorroo keessa jiraatan nikaan immoo jechuudha jireenyi akkanatti garaagara jechuudha kanaaf ganniini Dubaay kun sira hin taaneef dhugaa Joordaan wayyaaf baay'ee atama nagaa argatte sammuun keessa boqonnaa iddootti argatudha malee kanatti ilaaluu qabdu iddootti maallaqa argatte guggubattu miti kan ilaaluu qabdu iddootti nagaa argatte sammuun kee nagaa ta'e hirribaa
raftu ilaaluu qabda malee iddootti birrii argatte birrii sana faana guggubattee boqonnaa dhabdee hirriba dhabdee cuggaarraan kee maaliin kee guggubatu sana hin wayyu iddootti nagaa qabdu sana wayyaa jechuudha. Kanaaf biyyi tokko nama tokkoof hin milkaa'u biyyi tokko amma fakkeenya biyyuma Arabaayyuu sin amma biyya Arabaa jijjiirtanii adeemtamoo idduma tokko teessanii milkooftan baay'een keessan jijjiirtanii warri amma tokko bu'aa argatan jirtu. Eessa dhaqee amma na hojjedhee humaan qabu ture achi immoo asin dhaqee ergan as dhaqee naa wayya ergan biyya kana dhufee naa wayya laal biyya dhabaayizoo biyyi tokko kan nama simatu kan welcome siin jedhu jira biyyi tokko kan siin taane bakka naa ta'uu didama fakkeenyaaf nageenyuma namaafu namni bakka tokko naa jiraatu baay'ee dhukkubsata iddoon kun baay'ee na dhukkuba qilleensi isaa jireenyi isaa natti ulfaate achi immoo jijjiirrate biyya tokkotti gala achi naa galu immoo hin ta'aafi qilleensi isaa kun naa ta'eera iddoon kun bareedaadha. Argitanii akkas kanaafi ganniidhaafi Dubaay isheedhaan taane ammas ta'ee gara fuulduraattuu osoo yaada ishii kaafattee dhuguman sinin jedhama hospitaala baateetti manatti galteetti jedhamee egaa qorichaan fudhatti namni amma dandamatee akkasaa duritti deebi'utti qorichootaan fayyadama gaafa ani fayyeera jedhee of ilaalee of barummoo gara reegulaarii hojii isaatti deebi'achuudha. Yeroo sana garuu isheen wal'aansoo Dubaay dhiistee jechuudha. Wal'aansoo Dubaay dhiistee waan jedhameenis dhiistee maqaa jedhameenis dhiistee dhiyees maqaa namni namaan jettee maal lama gootii miti numa jedhama namni sun immoo garuu fuulduraatti tarkaanfachuu qaba haamilee cabuu hin qabu gara biyya ishii dhufte immoo haala mijeeffatte hojii akka biyya keessaatti akka namoonni biyya keessaa hojjetanii jiraatan ama biyya keessaas namni hojjetee jiraataa kallattii garaagaraa namni daldala inni kaan maal godhaa inni kaan miidhagina hojjeta kallattii baay'eedha waan baay'ee inni kaan mana nyaataa hojjeta waan hundumaa irratti bobba'eetu hojii hojjetee jiraata yoo akkanatti haala mijeeffatte katamaa irratti magaalaa irratti maal gooti biyya namaati dhugaan sinin jedha yoommoo hin ta'u lakkinaan guunnee iddoo biraa dhaqee hojjechuun qaba jettemoo haala haaraadhaan kwaatarfaa deemuudha dhugaan sinin kwaatarriin amma sirriitti namni deemaa jira. Biyyoota dhaqaman keessaayyuu kwaatar sirriitti deemamaa jira. Annaa kwaatar kun ikoonomiin ishii waan kufeenatti hin fakkaatu tokko warra kaanii. Garuu iddoo mandumaatti gadi bu'insi illee jira. Deemtee amma tokko immoo dalagachuu biyya jijjiirrattee ilaallachuu. So namoonni baay'een immoo warri afaanis baasanii warri baay'ee diraama 250 kan kennitee fi harkaa fudhatte sun. Tufaniin arraabu amma tufaniin arraabu dhuguma dhabar sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u kennite bakka gowwomsamiis kenni dhugaadhaanis kennite garuu ati kana deeffachuun gaa dhugaa sammuun kee si ceephaa baay'ee yoomumallee baay'ee si ceephaa jechuudha sheemiidha na baay'een keessan immoo baga gammaddanii ammallee kadhadhaa fi dhugaa waaqaa fayyitee sirriitti dandamattee dhaabattee jiraattee as baatee kana boodaan nagaa guutuun qabaa jettee akka dhuftee yookaan hojiitti deebi'ee jettu yookaan biyyattiin galaama jettutti kadhadhaa fi isheen dhuguma garaan ishee qulqulluudha nama garaan isaa qulqulluu ta'e immoo nama baay'eetu irratti ka'a seexannillee nama garaa qulqulluun jaallattu nama akkuma seexana sana hammina hojjetu barbaaddi nama hammaatuuf hamaa hojjetu jal'ina hojjetu seexanni barbaaddi nama qajeelummaa yaadu abadan isheedhaaf xalaata qajeelummaatti yaadda taanaan diina seexanaati nama gargaarta taanaan diina seexanaati ati hammina daba jal'ina hin hojjettu taanaan ati diina seexanaati. Kanaafuu immoo akkati jal'attu akkati waan arge gootu waan ta'e taatuuf immoo wallaansoo si qabdi seexanni jechuudha. Kanaaf qorumsi ganni irratti baay'ate gara laafti gara laafummaa baay'ee qabdi hin boossi. Egaa maalin jedhareen karaa kiyya gammadeetiin jira.